فارفنا ستالو نبت فارفنا واقسنا يبس October 31st Information Day. We are Walda Christiana Harusu, Jeremy Bekama, Mount Hare, Atamita, Nami Harris, Manu Jetty Wanjan, Sena Saba is Ukata, Garu Erasi, Gavapsine, Upan Sakariwaki, Jimmy, Akan Wikis, Viati, Lokan Bisu, Perka, Garazota. لكورج بقولنا برسدي لكورس توبان بيسا كستدا ورا سنجي سني ربيوا كيو سنتي ماني تران يا دتا ورا سنجي سني ربيوا كيو سنتي ماني تران يا دتا كأن جلدي فلفل صفات يا كيو ويا كان نولاتي وكما بلوتات أرجمني كسوا كفنو Sagale kisah ketika kefanu cara fina kuda kana nulate ta kala sifato umnas felisu kisah kita gomesi akan wante dupi kisah cerita akan tupatu dupi ke kana sekali tinjuran ayana ke akan ulang tu sekarang akas itu again ya farad da kan numurmu ujindina maka Yesus kan gale ato ufinu tu sifato maka Yesus Kalau singkeke sanif, ubiwa kayo sa ito dupatan ya ada jujur remember jada ni kilifa nami to kawaya rememberi kan yung ubatu rememberi ba is sa kalisan pa or di sa pa o ba ni yeragaru etymology sa karan dubati or lan remember one number raw jada ni jede really case di be ani jujur memberi mo misensa Karena remember jechuni why samu buatu teri debi ani kesa jera chuja chuna debi ani bises na muta sana ta muta jechuna karena ge kesa tu kan kesa orang rupiwa kayu siniti mani turan sana ya dan ayah rujatu mental exercise itu buatu teri why samu tu teri why sani ada chu buatu teri debi ani jerenya sani kesa jera tu kan jechuna pancuma sakale cuma ada ya dan ada Karena buaya kena bara kurat shalif tu kurator baki sebuah hati ada na kaib bashan durak reformation pun kante mahalifi reformation ini harus pun tak jadi yo kata ten wal daroma tu rebi la farat kuda kan tu te bara reshes akka modi tilada ma darari tu te papas insani yo sana papas leo jada ma leo afa society len chaje tuna papas len choje tuna de hok leo kuni Punna fada, lega beto amora menceran Francis jadi mo, kurator mo kerja mek perisani garo. Kita kau, la kosa kau, berisun mori jara sedikit sesuatu suri, jara kerja apa kisah or kurashan ni jangan kabekan turani, Pope Leo, Papas Leo jadi ama sepurna fa. Vatikan kisah, walda Buddha tu cer, Saint Peter jadi ama, Basilica of Saint Peter, ramai jujur ada Vatikan kisah ni. Dewi Walda kita suni dur kantor jara pura jafa kisah tijarani. Wasan harum suam berbadi Poglion kuni hori karat arga tu berbadi hori sanu Walda kisah juruba iwan itu refi yada setegari fakari targa itu koyadi yada cismain ni ifa mencukup pun main waraka chapa fi malatto sana ju nammi waraka kan kabate
cubbuun isaa dhiifameeraaf kan jedhu gurguruu ture. Kanaaf waraqatichi afaan Ingiliffaatiin indulgence jedhama. Cubbuu akka inshuraansiiti. Namni makiinaa isaatiif inshuraansiin bitaa, mana isaatiif inshuraansiin bitaa, lubbuu isaatiif inshuraansiin bitaa karaa adda addaa. Kan cubbuu garuu dhaga'amee beeku. Yeroo sana garuu namichichi inshuraansii cubbuu kan fakkaatu waraqaa dhiifama cubbuu kan jedhu akka gurguramu godhe. Cubbuchis maayilli cubbuu isa kanaan dura hojjettan duwwaatu hin ta'e cubbuu amma hojjetaa jirtanis gara fuulduraattis hojjettanii fi kan dhiisu cubbuun keessan akka dhiifamu kan godhu qalbii diddiirrachuu hin barbaachisu. Namni waraqata sana qabu jedhee waraqaa sana gurgurutti ka'e. Gara biyya Jarmanii yoo dhufe mormiin biyya Jarmaniitti dhufee ture. Mootiin biyya sanaa waan kun hin ta'u sabbi keenya baay'ee dinagdeedhaanis jireenyi isaas gad qabamaa waan ta'eef waan kanatti amanuu gurguramu jedhee ture. Garuu namoonni biliqanii deemanii baay'ee waa'ee jireenya isaanii waan sodaatanii fi roomaatti deemanii waraqaa dhiifamu cubbuu sana bituutti ka'an. Gaaf tokko Maartiin Luuter waldaa Wittenberg jedhamtu geggeessa ture. Luba waldaa sanaa fi yuunivarsiitii bukkee sana jiru immoo Wittenberg yuunivarsiitii jedhamu keessaas hin barsiisaa dargaggeessaa. Yommuunni gara waldaatti deemu namichi tokko baay'ee karaarraa goree akka hin taane ta'ee machaa'ees ta'uu danda'a. Namichi kun nama jabaadha waldaa keessa aktiiviidha. Maartiin Luuteriin jedhe maal taate akkasii turraati jennaan maariyaam waan dhageenye isin an waraqaa kana bitadheera jedhee waraqaan dalchasii dhiifamuu cubbuutti agarsiise. Maartiin Luuter wanticha beekaa garuu waldaasaa akkas yoo akka dhufes hin barreetu. Namoonni kaan dhosanii malee bitatanii qabatanii. Kanaaf yaada 95 kan qabu sagalee waaqayyoo irratti hundaa'ee waldaa Wittenberg waldaatti lallabu sana keessatti balbala isaarratti deemee maxxanse. Guyyaa kana gaafa deemee wanti maxxanse suni qabxii 95 kan qabu attamitti waan indulgensii dhiifamuu cubbuu waraqaa dhiifamuu cubbuun suni dogoggora akka ta'e Phaaphaasiin waldaa Roomaa suni waan dogoggora barcuma Phexros irra taa'anii waan dogoggora barsiisaa akka jiranii mul'ise. Kun immoo baay'ee waan cimaadha. Du'a waan isatti fidudha. Yeroo sana Phaaphaasiin warra jiranis baay'ee cimaadha beekna. Garuu yeroo sana humna qabu mootota kan dibanii kaasan warra isaantu ture. Mootonni isaan jala turan du'aa jechuu danda'u namni kun. Kanaaf namni kun namni dargaggeessa waldaa xinnoo Jarman Wittenberg jedhamtu keessa kan jiru kuni waraqaa guddaa barreesse sagalee waaqayyoo irratti hundaa'e. Kan innis irratti hundaa'e Roomee 1:17 kan jiru sagaleen isaa namni amantiidhaan fuula waaqayyoo duratti qajeelaa ta'ee jireenya dhugaa hin jiraata. Amantiidhaan qajeelummaan argama. Amantii sana irratti hundaa'e immoo jireenya dhugaa jiraachuu danda'a. Humna qaba amantiin suni. Malee dhugaa hojii gaarii hojjetee bini namni kan fayyu amantii irraa jalqaba malee. Namoonni yeroo sanaa akka isaanii si'ooliin sodaatanii waa'ee jireenya bara baraa yaadanii fi waldaan kaatoolikii waan fide kun baay'ee namoota balleessee ture. Waan isaan barsiisanii keessumaa isin duwwaayyuutu hin ta'in firoonni keessan, obboleonni keessan, maatiin keessan isaaniif iyyuu indulgensii bituu dandeessu jedhanii barsiisu turan. Kanarras darbee namoota firoonni keessan kanaan dura du'an purgaatorii jedhu. Isaan purgaatorii jechuun si'oolii fi si'ool dura lafa namni itti turu jechuudha. Lafa namni itti adabamu jechuudha. Namni cubbuu baay'ee hojjetee purgaatorii keessa yeroo baay'ee tura. Ammas hin barsiisu waldaa kaatoolikii. Purgaatorii keessaa firoota qabdu taanaan firoota sanaaf gara mootummaa waaqayyootti dabarsuudhaaf indulgensii bituu dandeessu. Yommuu isin horii sana saantima warqeef meetii ture yeroo saanduqa waldaa keessa saantimni sun lixu lubbuun nama du'ee sunis purgaatoriidhaan gara waaqaatti darba. Namoota piroomotii godhanis lallaboota mokaa'anii turan naanna'anii biyya Jarmanii keessattis Awurooppaa keessattis namoota waa'ee purgaatorii diraamaataayizii godhantu ture. Abidda cimaa yeroo namni gubatu agarsiisu akka diraamaatti.
seexana maaskii fa'aa keewwachiisanii akkuma amma haala manii keessatti arginu fa'aa waan sodaachuu fa'aa godhanii namoonni akkaataa akka isaanitti achitti gubatan agarsiisanii namoonni dafanii firoota isaaniitiif indaljansii waraqata indaljansii ifamu cubbuu akka bitan godhu baay'ee isaaniif ta'ee ture. Maartiin Luuter kana morme amantii duwwaa ayyaana waaqayyootiin duwwaa sagalee waaqayyootiin duwwaa jedhee waan kana baase. Ayyaana waaqayyoo qofa amantii qofa sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyoo qofa jedhee kan inni ka'es kanuma irratti hundaa'eetu. Waan inni qabxii 95 sana yoo dubbisanii waanuma kana dubbata kanuma ibsa. Hoopiin Phaaphaasii Liyoon Dogongooranii akka sagalee waaqayyootti barumsa waaqayyoo sagalee waaqayyoo nu barsiisuun kan barsiisaa jiran bareera waan isaan godhaa turaniif. Kanaaf waan Maartin Luuter irratti ka'e dubbachuu dandeenyu immediately wantichi iddoo baay'ee ga'ee waan inni barreesse sana namoonni afaan Jarmaniitiin barreesse waan ta'eef yeroo sana Laatiiniidhaan lallabamaa akkuma biyya keenya durgi iziidhaan ammallee gara Amaarifaatti fidanii ta'e isaan beeku. Garuu akkuma durgi izii keessa ture iziin waldaa Ortodoks keessatti afaan macaafa qulqulluunis qiddaaseenis isaan ture. Akkasuma Awurooppaa keessatti immoo Laatiinii duwwaadhaan ture afaan sagalee waaqayyoos kan dubbatamus. Maartin Luuter garuu waan sana kan inni barreesse afaan Jarmaniitiin waan ta'e namoonni baay'ee dubbisan baay'ee isaan dinqe. Dhugaa waaqayyoo kanaa jedhan warri kaaniyyuu achirraa kaasanii yeroo sana pireesiin oomishameera waan ta'eef barreessanii wanticha Awurooppaa keessayyuu tamsaasan. Gara Pooppii sanaas gara Roomaas hin ga'e wantichi. Achitti dubbii guddaa kaase. Pooppiin Roomaa Maartin Luuter iddoo xinnoo keessa jiru wajjiniin haasa'uu waan hin barbaanneef hoogganaa biyya Jarmanii keessaa kan Kaatoolikii ta'e dubbatanii namichi suni lafa Worms jedhamu magaalaa Worms jedhamtu keessatti waamicha guddaa waame. Waamicha Worms jedhamee hin beekama. Iddoo sana irratti Maartin Luuter waamame. Namni hunduu beeka. Geggeessaan Kaatoolikii Roomaan Kaatoolikii yeroo sanaa luba tokko iddoo sanatti waame jechuun akkuma mucaatiin yeroo tokko biiroo pirinsipaalii waamamtee ta'e jedhamee wantichi waan nama sodaachisudha. Isa caala akka du'aa gadi mini wantichi hin waamamee Maartin Luuter hin gaafate nagaadhaan achi ka'ee deebi'uudhaaf duwwaa seef paaseejii naa kennaa waan jedhu hin kennanii fi iddoo sana ga'e. Maaliif karaa irratti na ajjeesuu danda'u jedhee sodaateera. Akkaataan itti hojjetanis beeka waan ta'eef. Achi ga'ee guyyaa sadan guutuu isa caalaas falmeera. Isa sadaffaa irratti garuu maal jedhaniin ammoona akkati nu barsiistuuf min kan su waamne waan hojjette kana waan barreessitee Awurooppaa keessatti tamsaaste kana hundumaa ganeera sirriin dhugaaniin sobaa jedhe. Akka guyyaa isa kaanii carraasiin keenya nu dubbachuudhaaf iyyuu waan nama dubbatta ganeera hin galu yes or no. Namni sassaabameera gara Maartin Luuter kan ta'an namoonni baay'eedha. Kaan immoo nama soba barsiisu jedhanii kan itti faraduudhaafis qophaa'an du'a kan isaaf barbaadas jiru isa keessatti ka'ee dhaabate. Egaa isin alarraa deebii salphaa barbaadaniitu. Yaadni koo sammuun koo hundumtuu sagalee waaqayyootti dhamaadha. Kanarra dhaabadheera. Kana ala waa tokko gochuu hin danda'u. Yaa Waaqna gargaari. Ameen. Kan dubbate. Kanarra dhaabadheera sagalee waaqayyoo kanarra. Kanarra socho'uu hin danda'u. Waan gabraa gochuu hin danda'u. Achumatti immoo kadhannaa isaa godhu. Yaa Waaqna gargaari. Battaluma sana heretic ወይም በርሲሳ ሶባ kan barsiisu jedhan barsiisa sobaa namni tokko barsiisaa jedhamee itti dubbatamnaan keessumaa ganaa amantiirraa namichi sun battaluma sana ajjeefamuu danda'a. Namni isa ajjeesas itti gaafatamu ajjeesuu isaa. Kanaaf harka lafa jalaatiin du'aatu itti faradamee jechuudha. Barsiisaa sobaati har'aa jalqabee lubummaan isaas irraa fuudhameera jedhamee
Martin Luther qobaasaan gara Wittenbergitti karaa dheeraa deebi'aa ture. Wantichi kuni waan hamaa irratti akka fidu kan bare namichi garuraan tokko karaa irratti akkuma seenaasaa beektan dafee kidnaapii godhe utuu isaan isa ajjeesin karaa isaan qophaa'anii tuman biyya isaan ga'een isa ajjeesuudhaaf karaa qophaa deemaa waan ta'eef fardaan amma Wittenberg qabutti. Waan kana dabaa isaanii kana namni hubate geggeessaa dhannis distriktii kan geggeessuudhaaf Martin Lutherin karaa irratti kidnaapii godhe. Martin Lutherin kun beekuu qaba. Garicha akkudhaniif oseen loltuu isaa dhaabee akka Martin Lutherin baanee fedhii isaan turre inni ba'ee mormuu barbaada waan ta'eef. Garuu namichi kun achitti hambisee Martin Luther yeroo sana immoo qalamii isaa dubbifate. Sagalee Waaqayyoo dubbii Waaqayyoo isa Laatiiniidhaan ture sana afaan Jarmaniitti jijjiire. Wallaannisoo isaa amma immoo karaa garaa geeddara. Biyya Jarmanii namoota Jarmanii ija isaanii kan ibsu hojii guddaa hojjete lafa boqonnaa isaa sanatti. Afaan Jarmaniitiin hiikamuusaa akkuma Yerusimoos afaan Oromootiin sagalee Waaqayyoo hiikii saba keenyaaf ifa ta'e Martin Luther waggaa 500 dura kana godhe. Hin dhaabate saba isaatiif du'a duratti. Har'as waa'ee dhaabachuu akka yaadannu barbaada. Sagalee gabaabaa fidee akka namichi kun godhe. Remember yeroo jedhamu namoota geggeessitoota keenya reformation kun haaromsuun kuni waldoota baay'ee geeddare waldoota har'a arginu hundumti isaanii ijoo reformation kana protestant jedhamanii kan beekaman. Ofii isaaniitiin protestant hin jedhe warra kaatolikiitu namoota morman jedhanii protestant jedhanii ka'an. Waldoonni Luteraan, waldoonni Presbyterian, waldoonni Baptist, waldoonni Mennonites, waldoonni beektan hundumtuu kanuma jalaa dhufan. Isa dura waldaa kaatolikii ortodoksii ture. Isaan immoo doktiriidha waadamee baay'ee qaban. Administreeshinii ortodoksii Giriikiidha. Inni Roomaa immoo inni kaatolikii immoo Roomaadha. Seentarii eessaa ta'uu irratti adda dhufan iyyuu jaarraa hordofaa. Eessa political poweriin eessa ta'uu sana jira. Malee doctrinal difference hin qaban. Barumsa irratti baay'ee isaa tokkuma. Ergi Martin Luther reformationii fide booddeedha waan guddaa kun. Waldoota duwwaadhaaf wayii Awurooppaan isa booddee Protestant ethics kan jedhamu beektu ekonomiksii keessatti ekonomii biyyaa keessatti hojii guddaa hojjeteera. Geeddareera jireenya Awurooppaa reformationii kun waldaa duwwaa kan ta'e kan waldaadha. Har'as waldoota keessatti eessa yoo deemtan kan waan Martin Luther waldaan kaatolikii yeroo sana kan awwaalte sana baase namni amantiidhaan fayya. Humna ayyaana Waaqayyooti. Kan immoo kan tuttumu sagalee Waaqayyooti. Impeerariin or Phaaphaasiin geeddaruu hin danda'u sola scriptura sagalee Waaqayyoo qofa. Sola gratia ayyaana Waaqayyoo qofa isa hundumaa danda'u. Sola fide amantii qofa. Waan garaatti dabalamuu danda'u. Hojiin gaariin hundumtuu achirraa burqa. Namni amantii kana argannaan kennuun taanaan nama gargaaruu taanaan amantii sanarraa burqa malee fayyuudhaaf jennee bina gochaa gaarii kan hojjetu. Kana barsiise. Du'a fuulduratti abidda duratti kan hojjetee lubbuusa aarsaa godhee namichi kun geeddaruusa guddaa fide. Sagalee Waaqayyoo keessatti namoota baay'ee ilaaluu dandeenya yeroo qabu. Amantii isaaniitiif kan dhaabbatan. Sidraaq Misaaq Abduraagoo yaadatu. Sila waa'ee addaa dubbatameera seenaa isaanii sammuu keessa dhufatu. Isaanis amantii isaaniitiif dhaabbatanii Naabukadoonozor eekkamsi isaa boba'ee abidda si'a 7 bobeessee yoo bobbifamtanii waan an dhaabe siidaa kanaaf sagaddan ta'e hubattu jedhe. Namni baay'ee sagalee meeshaa muuziqaa dhaga'ee yoo kufee bobbifamee waaqeffatu isaan dhumaatu nama sadan dargaggoota 3 duwwaatu dhaabate. Amantii isaaniitiif dhaabatan. Ammam yoo eekkamteeyyuu ammam yoo bobbaasiteeyyuu waaqni keenya kana keessaa nu hambisuu danda'a. Yoollee fedhii isaan taane nu hambisuun hin sagadu waan ati dhaabde kanaatiif hin sodaannu. Waaqayyo isaanii wajjin ture guddaadha. Amantii isaaniif dhaabachuu. Waa'ee Daani'el dubbannu immoo namoota baay'ee jira. Hin kadhattu Waaqayyoo kee
namni tokko guyyaa soddomaaf waaqa isaa kadhachuu danda'u waaqa naafuu kan naasoo ta'e malee jedhame. Daani'el garuu waan barbaadan jedhaa waaqayyo koo kadhachuun dhiisu. Jilgeeffatee si'a sadii akka durii isaatiitti foddaa mana keessa jiru sana gara Yerusaalemitti banee kadhachuutti ga'e. Jilba isaatiin dhaabate argame amantii isaatiin. Yeroo nyaata Naabukodonoosoriif qophaa'e jedhama sana qalma waaqolii keessaniif qalame sana nuyi nyaannu akaayii nu kennaa dhaabatan amantii isaaniitiin. Waaqayyo isaanii wajjin ture. Saba isaaniitiif kan dhaabatan baay'ee argitu sagalee waaqayyoo keessatti Asteerin yaadattu. Hamaan yeroo guyyaa sadii keessatti saba Yihuudii Mardokiyoos sana tuffate kana duwwaamin sanyii isaa balleessuun irra jira jedhe yoo ka'e istiraatiijii baay'ee baasee wantichi ta'aafii ture sanatti Mardokiyoos Asteeritti maal dubbate? Asteer sabi keenya guyyaa sadii keessatti dhumuuf jedha. Ati immoo mana waaqa mootummaa keessa jirtaa. Anachi keessa hin jira jettee waan irra ga'u jettu taanaani waaqayyoo saba kanaaf nama kaasa garuu sitti hin fakkaatin. Egaa akkas taanaan naa kadhadhaa guyyaa sadii booddee gara mootichaatti ol hin lixaadha. Yaadattu guyyaa sadii booddee mootichi ayyamatu kennina mootota baay'ee qaba waan ta'eef abbaan barbaade akka barbaade bituu danda'u. Bituunni waanii namni seeruma kaa'amedha. Namni inni tun afeerii gara fuula isaaniitu ajjeefama. Ofitti murteessina nan lixa isin garuu naa kadhadhaa guyyaa sadii booddee gara mootichaatti. Waardiyyoonni fi loltoonni dhaabatanii ajjeesuudhaaf dubartiin kun ayyama hin qabdu. Garuu maal godhe ulee isaa diriirsee. Ulee diriirsuu jechuun lubbuu jiraatu jechuudha. Akkuma Asteer achi dhaabattee waaqayyo simboo ta'eef kadhannaan saba isheetii ishee duukaa ture waan ta'eef mootichis ishee ajjeese. Mootichi loltuunis waardiyyoonnis ishee irratti hin kaa'an. Kanaaf maal jettee mootiin gara mana kootii waan ishee keessa jiru waan danfaa jiru sanillee dubbanni baay'ee diplomaasii cimaa beeku fakkaata. Mootiin mana koo dhufee irbaata nyaatu jetti affeera. Dubbii ishee nyaata irratti dubbachuudhaaf. Wantichi akka waan hamaan yaadisu badiinsa saba Yihuudii irratti ta'uuf ta'e suni akkaataan itti bade beektu saba isheetiif du'a fuudhu ajjeefamuu utuu dandeessu kan hundumaatu sodaatiin dhaabatte. Daawitin yaadattu Gooliyaad fuulduratti akkanitti dhaabate. Hundumtu sodaatanii eenyutu ba'ee Gooliyaad kana nu morma jedhanii lafa jiranitti Daawit inni hoolaa eegu garuu maqaa waaqayyoo kan arrabsu eenyu kun? Saba Israa'el maqaan waaqayyootti waamames kan arrabsu eenyu kun jedhee akkanitti beeku. Mormiin isa irra tureera. Namoonni baay'een Daawit obboloonni isaanii oduu ilaaluu dhufte jedhanii isa diskaareetii godhanii. Saa'ol illee waasa argee gubbaa ijoolleedha. Wayyaa isaasitti keenyaan ta'uuf hin dandeenye. Garuu Daawit humna waaqayyootiin saba isaatiif ba'eera yoo isaan sabbiin hundumtu sodaatee maqaa waaqayyoo yeroo arrabsamu sabbi sun yeroo arrabsamu dhaabatanii dhagahu. Namni saba sanaaf dhaabatu jiru gurbaatiin yoo kana. Seenaa waldaa kiristaanaa keessattis namoota baay'ee argina. Namoota waldaa saba isaaniitiin dhaabatan. Maartiin Luuter King dargaggeessa waggaa 39 fa'aa kaaseetu. Waldaa geggeessaa hin barsiisaa. Garuu dhiibbaa saba gurraacha irra ture sana yaadatu waggaa 50 amma dhiyoodha waggaa 50 faasa. Ijoolleen isaanii ijoollee warra adii wajjin baratan mana tamaarii gaggaarii keessatti baay'ee keenya kana hin argine. Hin beeknu adda isaa hin argine waan ta'eef. Bashannana akka deemtanii amma duuba barbaadanii ijoollee keessa fuutanii deemtan hin danda'amu ture tunni Maartiin Luuter fa'aa waan kana mormine ta'e. Hin danda'amu. Lafa adiitiif haasa'utti gurraacha haasa'uu hin danda'u. Mana nyaataa deemtanii akka barbaadan marattanii nyaatan keessatti hin dandeessan kan gurraachaa immoo kan adiidha jettanii ilaaluu sirra jira jalqaba. Baasii akka barbaadan fiddanii lixanii taa'uu dandeessan kan gurraachaa immoo kan adiidha jechuu sirra jira. Kana mormi itti kakataniiru bilbila baay'ee ati taa'e nama baratteedha. Waldaa guddaa baaptistii geggeessaa jirta. Maaltu sitti irra ta'e maatii kee barbaadu ijoollee kee guddifachuu jedhaniiru si'a baay'ee
amma dubarratti isa ajjeesanitti dargaggeessa jireenyatu fuuldura isaa jira. Maartiin Luuter isa akkasuma waggaa 30 hundi ture yeroo waan kana jalqabe. Yaadattu waa'ee guddinaatu isaa fa'a. Maaliifaan biyya kana keessatti duutaa jedhanii kun Julius Nyerere seenaa isaanii isaa. Maaliif biyya bakkee warri Jarmanii namichi kun akka kun barbaadu haa ba'u biyya. Julius Nyerere haadha Mangistuu Hayilamaariyaam wajjinis haasa'eera. Namichi kun seef paasiijiraa kennamu lafeedhaatti deemee haasofsiisaa haa ba'u. Haa ta'u jedheera namichis. Deemanii taasisaan namichi geggeessaan Tanzania. Bayi, isi kana booddee gara Tanzania dhuftaa cumaanuu Jarmaniitti darbita. Waasaan jedhan garuu nama dhiba dubbisa. Saba kana dhiisee eessa deema? Hin deemu. Saba kana dhiisee eessa hin deemu? Akka isaan kutatan yoo baranii deebisanii hidhanii booddee immoo gara waan sarara ga'e beektu. Sabaaf namoota dhaabatan namoota baay'ee argitu sagalee Waaqayyoo keessatti yeroo nu ba'u malee waan baay'ee namoota baay'ee kaasuu dandeenya. Dargaggeessa Dietrich Bonhoeffer beektu isa Jarmanii keessaa yeroo Hitler warra Jihoota fixuudhaaf ka'etti Yuuniyeen Seminarii keessaa barsiisa ture. Isee deeme biyya isaatti. Namichi kun yeroo nama fixu arguun barbaadu. Umurii isaa 40 ture. Istiraateejii baasee loolutti ka'e. Amma Hitleriin achirraa buusutti nagaadhaanis karaa ajjeesuudhaanis amma ta'utti namichi kun nama fixuu sirra jiru. Namni maraataan nama yeroo fixu calma jenneen ilaalu waan jedhu ka'e. Qabamee bira ga'anii yeroo Hitlerii mo'ame dhumarratti namoonni akka fannifaman ajaje tokko isa. Yeroo defeetirii ta'uuf jedhan sana yeroo mo'amuuf jedhan gara dhumaarratti fannifamu jedhee ajaje. Keessatti namichi kun hin fuune illee ture. Qophaa'aa ture fuudhuudhaaf. Namoota baay'ee jira seenaa waldaa kiristaanaa keessatti kan dhuunfaa isaaniitti dhaabatan saba isaaniitiif, amantii isaaniitiif. Waa'ee riiformeeshinii yoo yaadu ammas kana yaaduu dura jira. Anoo dhaabachuu nan danda'a amantii kootiif, kaayyoo kootiif, maatii kootiif, saba kootiif. Waaqayyo maal narraa barbaada? Akka nama tokkotti maal gochuu nan danda'a? Jennee Waaqayyo duratti dhaabannee saba keenyaaf, kaayyoo keenyaaf, amantii keenyaaf dhaabachuu qophaa'uu nurra jira. Ana yoo ta'e eenyu? Ana yoo ta'e malee eenyu? Har'a yoo ta'e malee yoo gaaf tokko jenna. Yeroo keenya yeroo baay'ee garuu har'a Waaqayyo maal narraa barbaada? Har'a guyyaa fayyinaa har'a amma jedhe dubbata sagalee Waaqayyoo. Maal jedha Waaqayyo ammas nu waamaa jira. Isaan keessaa jedha Hisqeel 22:30 kan waan raawwata. Isaan keessaa nama dallaa ijaaree qoda biyya sanaa ta'ee ana dura dhaabbatu barbaadee ture. Garuu nama tokko illee hin arganne. Saba kanaaf kan dhaabbatu nama tokko illee barbaadee ture dallaa ijaaree dooqaawwan kana kan dhaabatu nama tokko illee hin arganne. Iddoo sila dubbisanii Isaayyaas tokko irratti maal jedha? Eenyuun ergaa? Eenyutus ergaa nuuf dhaqaa jedha. Isaayyaas booda irratti anaan erga. Har'as Waaqayyo eenyuun erga jedha. Eenyutu ergaa nuuf dhaqaa? Eenyutu dhaabata? Ana namni jedhu jira. Museen Waaqayyo wajjinis baay'ee argii godhee dhuguma irratti of kenna ergi jedheera. Nehemiyaan ergaa Waaqayyo kanaaf masaraa diigame sana ijaaruudhaaf dhaqeera. Maartiin Luuter faa jenneerra, Daawit faa jenneerra. Namoota biyya keenyaas ammas namoota hidhaa keessa jiran ana jedhanii namoota deeman maqaa isaanii hundumaa beekna. Anoo ijoolleen dargaggoon yaadattu 1989 fakkaata waan irraanfatamu yeroo Chaayinaan cuuccaa baay'ee saba isaarra dargaggoo irratti baay'isanii dargaggoon yuunivarsiitii baay'een ba'anii
isaan keessaa inni tokko taankoota baay'ee dhaabfa ture Taayimus Square yaadattanii taankii dura dhaabate akkasitti taankii ni dhufa taankii baay'ee dhufa dhaabbate nama sodaachisa irra deemuu fakkaata funyaan isaa dhufee amma ni dhaabatutti dhaabe taankoota sana dhaabe qaba nama tokko waaqayyo arras nama tokko anaala jechuun gaariidha ammaadha maasa jechuun gaariidha waaqayyo jiraasa fuula waaqayyo dura dhaabachuu Maartin Luther waggaa 500 dura 1517 waggaa 500 500 waggaa dhufuu kabajamu October 31st qophii baay'ee jira baanarii faayuu argina jira Trident Financial faayuu bakka jiru no seenaa keenya duwwaa iddoo ta'e seenaa Protestaantotaa hundumaati namni tokko amma kana yoo fide geeddaramsa amma kana yoo fide anoo waldaa kootiif amantii kootiif saba kootiif waaqayyo maal hojjechuu barbaada laata jennee adda baafachuu kadhannaadhaan waaqayyo dura dhiyaachuu ka'uu hojjechuu nurra jira waaqayyo immoo nu gargaara ilaalee waan tokko jedhee raawwachuu barbaada akkas jedha Filiphisius 1:9 Kiristoositti amanuu keessan duwwaatu hin ta'in isaaf dhiphachuu danda'uunis immoo isiniif kennameera. Baay'ee nama dinqa. Kiristoositti amanuu duwwaatu isinii kennameera. Waa'ee amantii dubbate ilaala. Amantiin kennaa akka ta'e isin dubbate yoo akka fageessan ilaatanii Kiristoositti amanuu keessan duwwaa miti. Isaaf dhiphachuun danda'uunis isiniif kennameera. Waan lamatu isinii kenname isatti amanuu. Lammaffaa immoo dandeettii gidiraa baachuun isinii kennameera. Kanaaf hin sodaatinaa. Akkamitti hin danda'an jedhinaa. Gidiraa baachuun dandeettii isaa waaqayyo biraa kennamu waan ta'eef. Namoonni kun hundumtuu kan isaan itti baatanii kennaatu isaaniif kenname. Kennaan kun immoo namoota muraasaaf kan kenname tun ta'e hunduma keessaniif. Kiristoositti yeroo amantanii kennaan isinii kenname tokko immoo waa inni gidiraa maqaa isaatiif baachuu danda'u. Torban darbee nama waldaa kanaa nama dhukkubsatechiise tokko ture duratti yeroo waraabonni maannaan jedhe waan laphee namaa tokkotti dubbatte amantiin kiristaanaa isa jireenya dhufu duwwaadhaaf akka hin taane baay'ee hubadhe isa ammaatiif iyyuu baay'ee nama gargaara utuu amantii kanaaf utuu Kiristoosiin hin qabu ta'e dhukkuba kana gidduu kana anarratti ta'e baachuu hin danda'u ture. Amantichi maqichi ba'aa dhiphinas baachuudhaaf akka nama dandeessisu torban kanas dhaga'eera. Gidiraa keessa darbisan duwwaa isa maqaa isaatiif isin irratti dhufu duwwaatu ta'e gidiraa jireenya keessan irratti foon keessan irratti dhufu iyyuu baachuudhaaf nama dandeessisa. Anaaf qorumsa guddaa. Kanaaf hin sodaatinaa. Humni waaqayyoo biraa isiniif laatan waan ta'eef. Abidda sana sodaattanii bishaan galaana sana sodaattanii as hin dhaabatinaa. Waaqayyoo bishaan sana keessatti abidda sana keessatti humna ittiin dhaabatan akka sirraa isaa naamuu gidduu deddeebi'e sana isin wajjinis deemuudhaaf abidda sana keessatti fedha isaati. Humna isinii kenneera. Waaqayyo nu haa gargaaru. Hin kadhanna. Waaqayyo akka dhaabattan barbaada amantii keessaniif. Lafa amantiin tuffatamtetti, amantiin dhiifametti, akkuma seera dubbii dubbataa turan amantiin tuffatameera. Akka dhoksamuttis barbaadamaa jira. Public waa'een amantii, private ta'e